Yooyyaa hordoftoota chaanaalii keenyaa nagaan isiniif haa ta'u. Maaliif namoonni tokko sa'aatii muraasa qo'atanii qabxii guddaa fidu? Kaan ammoo halkan guutuu dubbisaa bulanii hagas mara qabxii gahaa qabxii isaan barbaachisu kan hin finneef. Ati sa'aatii dheeraa dubbistee waan dubbistee sana yaadachuun sitti ulfaate beekaa? Yoo deebiin kee eeyyan ta'e haadha furmaata murteessaa siif qabadhee dhufeera. Tooftaalee saayinsawaa kurnaan irraanfatiisa hambisanii fi milkaa'ina kee mirkaneessan kan waliin ilaalu ta'a. Viidiyoo kana keessatti kaayyoon kee akkamitti akka qajeelfattu, diina xiyyeeffannoo keetii akkamitti akka injifattuu fi tooftaalee garaagaraa fayyadamtee akkamitti qabxii kee fooyyessuu akka dandeessu tokko tokkoon siifan ibsa. Xumura irratti iccitii barattoonni ciccimoo addunyaa hundi itti fayyadamanii fi haala kamiin milkaa'u akka ta'an kan siif qolu ta'a. Warreen chaanaalii keenyaaf haaraa taatan sabiskiraayib gochuudhaan miseensa chaanaalii keenyaa isin taatan kabajaan isin gaafanna. Haa eegalu. Barnoota keenya irratti milkaa'uudhaaf qabxiin inni jalqabaa kaayyoo ofii beekuu fi xiinsammuu milkaa'inaa qabaachuudha. Milkaa'inni barnootaa gocha qaama yookiin immoo kitaaba harkaan qabuu fi ijaan ilaaluu qofa osoo hin taane duraan dursee injifannoo sammuuti. Akka saayinsii xiinsammuutti sammuun keenya waan nuti itti himne qofa fudhata. Yoo ati dubbisni kun natti ulfaata jettee yaadde sammuun kee hoolaa odeeffannoo cufee nuffii fi dadhabsiisiif uumu. Garuu yoo kaayyoo ifa ta'e qabaatte sammuun kee dammaqina guutuun barnoota sanaaf qophaa'aa ta'a. Namni kaayyoo malee dubbisu akkuma nama xiyyeeffannoo malee farda gulufsiisuuti. Yeroo dheeraa deemaa garuu bakka yaade hin ga'u. Kaayyoon akka koompaasii karaa sitti agarsiisuuti. Beekumsa akkasumaan walitti qabamu caalaa maaliif akka barattu beektee kaayyoodhaan hoogganamta taanaan sammuu kee beekumsa sana tursuudhaaf carraa olaanaa qabaa jechaadha. Dubbisuu eegaluun dura daqiiqaa muraasa fudhadhuutii gaaffii kana yeroo hundumaa of gaafadhu. Maaliif dubbisuun na barbaachisaa? 1. Qabxii qofa fiduuf. 2. Beekumsa dandeettii koo guddisuu argachuuf. 3. Rakkoo hawaasa koo keessa jiru furuuf. Ati yeroo dubbistu warreen kana keessaa kaayyoo isa kamiif dubbistu? Kaayyoon kee qabxii qofaa osoo hin taane beekumsa addunyaa jijjiiruu danda'u dhuunfachuuf ta'uu qaba. Qabxiin bu'aa yoo ta'u beekumsi garuu meeshaa jireenya keetiiti. Yeroo kaayyoon kee qabxii qofa fiduu osoo hin taane kaayyoo isarra caalu kaayyoo guddaa gaafa ta'u dhiibbaan qormaataa akkasitti hin dhaga'amu. Milkaa'inni kan eegalu yeroo ati dubbisa kee akka dirqamaatti osoo hin taane akka carraa guddinaatti ilaaltu. Beekumsi kaayyoo irratti hundaa'e sammuu kee keessatti bakka gaarii qabatee yeroo dheeraaf ni tura. Inni kun active learning jedhama. Yeroo kaayyoo qabaatte sammuun kee odeeffannoowwan haaraa argatu saffisaa fi jabina guddaadhaan qindeessee ol siif kaa'a. Kun ammoo yeroo dheeraaf beekumsa sana akka hin irraanfanne si gargaara. Barnoota keenya irratti milkaa'uudhaaf qabxiin lammaffaa naannoo itti dubbisnuu fi beekumsa irraa bilisa ta'e filachuudha. Bakki ati itti dubbistu bu'aa ati fidduu irratti 50% ol dhiibbaa qaba. Namoonni hedduun bakki qo'annaa barumsa irratti dhiibbaa qaba jedhanii hagas mana hin yaadnu. Garuu sammuun keenya naannoo isatti dhiyaatu irratti hundaa'ee hojjeta. Fakkeenyaaf barattoonni tokko siree irra taa'anii yeroo dubbisan sammuun kee siree akka iddoo hirribaatti waan beekuuf yeroo ati achi teessu hormoonii hirribaa gadi siif lakkisa. Kanarraa kan ka'es daftee ni uffitaa jechaadha. Milkaa'uuf barcumaa fi miinjala sirrii ifa gahaa fi qilleensa qulqulluu qabu filachuun kun dirqama. Sammuun kee yeroo ati miinjala qo'annaa bira teessu amma yeroo hojiiti, yeroo qo'annaati jedhee akka of qopheessuuf gahee guddaa qaba. Barnoota keenya irratti milkaa'uudhaaf qabxiin sadaffaa bilbilaa fi jeequmsa dijitaalaa irraa of qusachuudha. Bilbilli kee meeshaa beekumsaa qofa osoo hin taane diina xiyyeeffannoo keeti. Qorannoowwan akka agarsiisanitti sammuun namaa ergaa jeequmsaa bilbila tokkoon fakkeenyaaf ergaa notifikashinii feesbuukii yookiin kan sammuun keenya yeroo tokkotti waan lama irratti xiyyeeffachuu hin danda'u. Harka tokkoon bilbila harkisaa, harka biraan kitaaba dubbisuun odeeffannoon sun long term memory keessa akka hin gallee ni taasisa. Kun yeroo kee gubuu qofa osoo hin taane bu'aa ati barbaadu akka hin finneef dhiibbaa guddaa qaba. Bilbila kee saayilentii gochuun qofa gahaa miti. Kutaa biraa kutaa ijji kee arguu hin dandeenye ofirraa fageessuu keessa irra filatamaadha. Ijji kee yoo bilbila hin argine sammuun kee suuta dubbisa irratti qofa xiyyeeffatuuf ni gargaara. Barnoota keenya irratti milkaa'uudhaaf qabxiin afuraffaa karoora yeroo qabaachuudha. Namoonni hedduun yeroo dhabe jedhanii ni komatu. Garuu rakkoon isaa yeroo dhabuu osoo hin taane yeroo qaban sanatti sirnaan fayyadamuu dhabuudha. Karoora guyyaa yookiin steady timetable qabaachuun
sammuun kee sa'aatii tokko dura akka qopheessuuf gahee guddaa qaba. Barnoota sitti ulfaatu sa'aatii sammuun kee dammaqina qabutti, fakkeenyaaf ganama obboroo yookiin halkan erga boqotteen booda ramaduun milkaa'inaaf yookiin immoo barnoota sana akka salphaatti akka hubatuuf gahee guddaa qaba. Tooftaan taayim bilookiingii jedhamu sa'aatii muraasa qofaaf xiyyeeffannoo guutuun barnoota tokko qofaa irratti akka hojjettu si gargaara. Karoora kee keessatti yeroo itti nyaattu, yeroo itti boqottuu fi yeroo itti bashannantu dabalataan yoo qindeessite dubbisni sitti hin ulfaatu, inumaayyuu akka amala gaariitti sitti dhaga'ama. Barnoota keenya irratti milkaa'uudhaaf qabxiin shanaffaa akkaataa boqonnaa sammuu keenyaa mijeessuudha. Sammuun keenya akka baatirii bilbilaati. Yeroo dheeraa walitti aansine yoo itti fayyadamne dandeettiin isaa fi xiyyeeffannoon isaa ni hir'ata. Mala boqonnaa sammuu fayyadamuun sammuun keenya akka inni hin dadhabne gochuuf furmaata. Daqiiqaa 25 xiyyeeffannoo guutuun dubbisi. Yeroo kanatti bilbila kee irraa fagaadhu. Daqiiqaa 5 boqonnaa gabaabaa fudhadhu. Kun sammuun kee odeeffannoo fudhatee akka qindeessuuf yeroo ni kennaaf. Boqonnaa fudhatu sana gidduutti sooshaal miidiyaa irraa bilisa ta'uun namoonni hedduun boqonnaa irratti sooshaal miidiyaa ilaalu. Kun garuu dogongora guddaadha. Sammuun kee odeeffannoo viidiyoo fi fakkii sooshaal miidiyaa irraa dhufeen akka dhiphatu taasisa. Furmaata kanaa daqiiqaa 5 yeroo boqonnaa fudhatu sanatti kanatti taasisuu qabdu bishaan dhuguu, qilleensa qulqulluu fudhachuu yookiin sochii qaama sasalphaa taasisuun furmaata guddaadha. Barnoota keenya irratti milkaa'uudhaaf qabxiin 6ffaa mala yaadannoo gabaabaa qabachuudha. Dubbisuun tun kitaaba ijaan ifa yoo ta'e daqiiqaa muraasa booda sammuun kee wanta sana ni irraanfata. Milkaa'uuf dubbisa taanaan aktiif ta'uun hordofuu qabna. Kunis yeroo dubbistu kitaaba kee waliin haasa'u jechaadha. Malli kun yaadannoo kee bifa qindaa'aa fi yeroo qormaataa deebisanii ilaaluuf salphaa ta'een akka itti qabattu si gargaara. Fuula yaadannoo keetii bakkoota garaagaraa sadiitti qooddee yaadannoo gabaabaa qabachuun sirraa eegama. Inni jalqabaa yaadannoo bal'inaan iddootti qabatu, inni lammaffaa jechoota ijoo iddootti baasuu fi inni sadaffaa cuunfaasaa bakka itti keessu ta'uu qaba. Bakka bal'inaan qabatu sanatti yaada bal'aa barsiisaan dubbatu yookiin kitaaba irraa dubbiste barreessita. Kutaa lammaffaa jechoota ijoo adda baasu sanarratti ammoo gaaffiiwwan gabaabaa jechoota furtuu fi yaadannoo ijoo qofa barreessita. Erga qo'annaa kee xumurteen booda waan dubbiste hunda isaa jechoota gabaabaadhaan gabaabsitee ibsuuf yaalta. Akkuma hayyoonni jedhan waan dubbiste ni irraanfatta, waan barreessite garuu ni yaadatta. Yaadannoo kee yeroo barreessitu sammuun kee odeeffannoo sana riiprooses godha. Kunis barumsa sana akka salphaatti sammuu kee keessa tursaa jechaadha. Barreeffamni gabaabaan yeroo qormaanni dhiyaatu kitaaba guutuu dubbisuu irraa qabxii ijoo qofa ilaaltee akka yaadattuuf si gargaara. Kun yeroo keessa ni qusataa, qabxii keessa ni dabalaa jechaadha. Barnoota keenya irratti milkaa'uudhaaf qabxiin 7ffaa nama biroof waan dubbisne tokko ibsuudha. Malli waan dubbisne tokko nama biroof ibsuu kun beekumsa kee mirkaneeffachuuf mala hunda caaludha. Hayyuun fiiziksii tokko akka jedhutti yoo waan tokko salphaatti nama biroof ibsuu hin dandeessu ta'e wanta sana sirriitti hin hubanne jechuudhaan wanta sana ibsa. Tooftaan kun nama beekumsa sana hin qabneef salphaatti nama biroof ibsuuf yaala. Yoo wanta kana nama barumsa sana hin beekneef ibsuu dandeesse beekumsa sana sirriitti hubatteettaa jechaadha. Yoo ibsuu dadhabde garuu bakka hanqina qabu waan bartuuf dubbisa kana irra deebitee dubbisuun dirqamaa. Barnoota keenya irratti milkaa'uudhaaf qabxiin 8ffaa irra deebiidhaan dubbisuudha. Malli kun waan dubbistan sammuu kee keessa akka tursiisuuf mala gaariidha. Rakkoon barattoota hedduu dubbisuu osoo hin taane yaadachuudha. Saayinsiin akka jedhutti sammuun keenya odeeffannoowwan haaraa guyyaa tokko keessatti 70% ol ni irraanfata. Yeroo ati waan tokko har'a dubbistu dandeettii yaadachuu kee guyyaa har'aaf 100%dha. Garuu yoo wanta kana deebistee hin ilaalle guyyaa borii 50% gadi bu'aa jechaadha. Torban tokko booda ammoo sammuu kee keessa guutummaa guutuutti baduudhaaf carraa qaba. Osoo sammuun kee odeeffannoo sana hin irraanfatiin yeroo muraasa gidduutti deebisanii wanta sana yaadachuun dirqamaa jechuudha. Waan dubbiste tokko sammuu kee keessatti yeroo dheeraaf akka inni qindaa'ee turu yoo barbaadde waan dubbiste sana guyyaa tokko booddee, torban tokko, ji'a tokko booda yoo dubbiste ni filatama. Irra deebii jechuun kitaaba guutuu irra deebi'anii dubbisuu osoo hin taane yaadannoo gabaabaa bifa cuunfaan irra deebitee yaadachuu jechaadha. Tooftaan kun waan baratte yeroo irra deebitu
bakka dagatti qofarratti itti xiyyeeffattu si gargaara. Barnoota keenya irratti milkaa'uudhaaf qabxiin 9ffaa fayyaa sammuu, nyaata madaalamaa fi riba gahaa argachuudha. Dubbisni qofaatti milkaa'ina hin fidu. Sammuun kee odeeffannoo sana simachuuf qophaa'aa ta'uu qaba. Sammuun keenya akkuma maashinii boba'aa zayita barbaaduuti. Sammuun keenya 75% ol bishaani. Bishaan gahaa dhuguun xiyyeeffannoo kee 20% ol ni dabala. Sammuun kee yoo bishaan dhabe dafee ni dadhaba. Kanarraa kan ka'es dubbisni sitti ulfaachuu eegalaa jechaadha. Akkasumallee nyaata gahaa nyaachuun baay'ee barbaachisa. Nyaata akka pirootiinii, viitaaminii fi omeegaa 3 qaban kunneen qurxummii, killee, fuduraalee garaagaraa soorachuun dandeettii yaadachuu kee ni cimsa. Sukkaara baay'ee nyaachuu irraa of qusachuu sababni isaas yeroo gabaabaaf sukkaara humna siif kenna. Yeroo booda garuu sammuun kee dafee akka inni dadhabu si taasisa. Namni baay'een halkan yeroo qormaataa osoo hin rafiin dubbisaa buluun milkaa'ina akka fiduuf itti yaada. Kun garuu dogongora guddaadha. Yeroo ati raftu sammuun kee waan guyyaa dubbiste qindeessee loongi termii miimoorii keessa sii kaa'a. Hirribni hir'uun garuu sammuu kee akka kompiitaraa istaak akka godhu taasisa. Yoo xiqqaate sa'aatii 7-8 rafuun sammuu kee waan dubbiste sana seef akka godhuuf yeroo ni kennaaf. Akkasumallee daqiiqa 10-15 sochii qaamaa sasalphaa gochuun dhiigni gara sammuutti akka yaa'u ni taasisa. Kun ammoo dandeettii yaadachuu kee ni fageessaa jechaadha. Barnoota keenya irratti milkaa'uudhaaf qabxiin 10ffaa fi inni xumuraa itti fufiinsa yookiin immoo konsiistensii qabaachuudha. Xumura irratti waan hunda caala murteessaa itti fufiinsa. Milkaa'inni adeemsa dheeraadha malee fiigicha yeroo gabaabaa miti. Guyyaa tokko qofaa sa'aatii 15 dubbisuu irra guyyaa guyyaan sa'aatii 1 dubbisuutu jijjiirama guddaa fida. Dubbisni akka maashaa qaama keenyaati. Yeroo hundaa yoo irratti hojjette ni cima. Akkasumallee ilaalchi ani hin danda'u maatii sina ulfaata jechuurra ofitti amanamummaa gabbifachuuf ammaaf hin beeku garuu yoo dubbise nan hubadha jechuun yaaduun growth mindset keenya akka dabalu taasisa. Tooftaalee kurnaan kana yoo dandeettii kee itti dabalte barumsa irratti qofa osoo hin taane jireenya kee guutuu irratti milkaa'uu ni dandeessa. Barnoonni furtuu hundaati. Furtuu sana immoo tooftaalee kanaan dhuunfachuun harka kee jira. Viidiyoon kun yoo isin gargaare subscribe gochuun maatii keenya ta'a. Tooftaa kamtu irra caalaatti si gargaara? Koomentii irratti nuuf barreessi. Hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaan nuuf tura.